jechuudha. Tana jennaa obboleeyyan kiyya warreen waan kana dhageeffatan hundi keessan sheer godhaa. Hin dogongorinaa. Adda bilisummaa Oromoo ummata Oromoo biratti kabajaa qabdi. Warra adda bilisummaa Oromoo ummata wajjin akka isin ummanni Oromoo ija biraatti ilaalu warri godhaa jiru warreen dogongora hawaasa jidduutti uumu warreen dogongora hayyoota keenya jidduutti uumu kana jechuudha. Kanaafuu guyyaan boruu guyyaa afran qalloo amata 60ffaa kabaju amata irraa eegallee labsaa jira. Afran qalloon sossoinsa qabsoo Oromoodhaa tan afran qalloodha. Adda bilisummaa Oromoo guyyaa jimmataa qabdi. Amata meeqaan guyyaa jimmataa warra adda bilisummaa Oromoo gaafa Osfaanaa keessatti jimmata akka fudhattu warreen sossoinsa san keessatti boot godhe irraa nama tokko ammaa miti. Warri waa takka beeyne tana keessatti gartee osoo wanni mariin godhan takka ni tolti wanni mariin hin goone takka immoo ni boroyti. Kanaafuu yeroo hunda ilmaan Oromoo warri waliin fixu warra akkanaati jechuu abbaa fedhe taanaan irraan deebi'u sheer godhi namoonni afran qalloon qabsoo Oromootiif gaachana turte adda bilisummaa Oromoo isiitu uume qabsoo sossoinsi qabsoo Oromoodhaa kan afran qalloodhaa kan afaan keenya utube kan qabsoo Oromoo utube kan seenaa teenya utube jechuudhatti amantu sheer godhi. Kan adda bilisummaa Oromoo jaaretti amantu abbaa adda bilisummaa Oromooti afran qalloon sheer godhi. Mee warri sheer gootan as keessatti sheer goone jaa takka barreessaa sheer goone jaa akka arkan akka dhageyan sheer goone as keessatti jaa waliifis raabsaa sheer goone jaa asirratti katabaa barreessaa yes barreessi nuti yoonii fi nuti gabbaanee if hin himne yooniti gabbaanee seenaa teenya if hin himne nuti Oromoodhaa jennee qabsoo Oromoo tanaafis abbaalaa jennee yoonii fi if hin himne namni biraa kasii mun jiru quba qabaadhu. Warreen dogongora ilmaan Oromoo fi hawaasa jidduu jittu uumu warreen hayyoota keenyaa fi hawaasa jidduutti waan akkanaa uumu waan biraatiin hawaasatti himuudhaan dura dhaabbanna. Hawaasumatti himta dhugaa jirtu hawaasa dura qabda. Dhugaa jirtu hawaasa dura qabda. Guyyaa adda bilisummaa Oromoo guyyaa jim'ataa yookaan immoo guyyaan kan namuufsan Osfaanaa wiikirraa guyyaa jimmataati. Guyyaan sabti yookaan immoo Saturday guyyaa Osfaanaati. Guyyaan lamaan kun tuqamuu qabu. Guyyaan kaan immoo guyyaa akka waldayaa afran qalloo kanneen garagaraa qabachuuf mirga qabanii jechuu. Afran qalloo yeroo dheeraadha waan kana qabachaa turte. North America keessatti qiyaasa afran qalloodhaatu adda bilisummaa Oromootiif guyyaa jimmataa dhiise. Dhugaadha tun. Jimmanni yookaan immoo week Osfaanaa week Friday kan adda bilisummaa Oromootii guyyaa fi halkanni yeroo dheeraa bara dheeraa duuba afran qalloon amata dabre irraa eegaltee guyyaa kamisaa kana qabattee jechuu Julaay 20 fi takka osoo mariidhaan hin ta'in yeroo gabaabduu booda jaamp godhanii osoo waa takka mariin hin jirre osoo qophii afran qalloo osoo qabdu nurratti yookaan immoo Oromoo irratti hawaasa Oromoo irratti ceeqmee warri uuman akka waan kana irraa qusatan jennaa isin hawaasni immoo guyyaa adda bilisummaa Oromootis dhaqaa guyyaa jimmataa sana ni dhayna guyyaa immoo afran qallootis dhaquun dirqamaa jechuu kana hawaasaan murteessa hawaasa kan yaamamaa jiru nuti akka warri waan kana qopheessu irratti yoo ol marenne rakkoon hin jirtu jechuu walirra ejjatanii warri seenaa qabsoo Oromoo caccabsaa ture walirra ejjatanii naasii beekaa yookaan immoo walirra ejjatanii waan akkanaa godhuun ta'e waan feete jettuu sin dhageenyu
kabajaa sin kenninu sirratti waan feene godhuu dandeenya jechuun inuman taane jechu sheer godhi inuman taane ni beekan dhaga'anii jiran hayyoonni afran qalloo irraa hirmaatan kan akka Profeesar Usmaa'il Abdullee kan akka Dr. Muhammad kan akka Jawar Muhammad kan akka Abdurrashid Abbaa Urjii kan akka Badrii Sabaloo kan akka Pirezidantii Osfaanaa Aadde Makfiraa Haajamnuure kan akka Aadde Faaxumaa Balaasoo kan akka hayyuu keenya quxusuu hayyuu keenya Maastar Hassan akkasumatti namootan biraa hayyoonni kun hundi qooda irraa fudhatan waldayni adda addaa waldayni Oromiyaa keessa jiru kanneen garagaraa qooda irraa fudhatan kana guyyaan 20 takka Julaay 20 takka qooda irraa fudhadhaa isin jenna adreesni 322 Hennepin Avenue Minneapolis Minnesota irraan deebi'e adreesni Julaay 20 takka adreesni 322 Hennepin Avenue Minneapolis Minnesota guyyaa sa'a 10 irraa eegalee 10 AM ilaa haga sa'a 5 PM 5 PM kan hooggantoota hayyoota keenyaati jechuu waa'ee sossoo'insa qabsoo Oromoodha tan afran qalloodhaan hoogganamaa turte waa'ee sossoo'insa afran qalloo hayyoonni keenya kanneen garagaraa akkasitti ibsan gama galgalaa immoo qophii galgalaatis qaban jechuu wallistoonni keenya qophii galgalaatis qaban bikkuma tanatti idduma tanarratti qophiin galgalaatis jirti asuma irratti sheekotiin teenya akkasumatti ulamaayin keenya akkasumatti hawaasni keenya wanni beekuu qabu qophiin guyyaatii fi qophiin galgalaa garagara qophiin guyyaa tawaan isin irraa sodaattan yookaan shaggooyyee fi dhiichisan irratti hin godhinaa jettan sun tan guyyaatii miti tan guyyaa tan hawaasa Oromoodha tan afran qalloon amata 60ffaa seenaa sossoo'insa qabsoo Oromoodha tan afran qalloo amata 60ffaa yookaan immoo waan isin godhaa turte hayyoonni keenya ibsuu jechuu du'aayin eegallee du'aayidhaan cufnaa jechuu ammallee kanin dhaamuu barbaadu sheekootii teenyaa fi ulamaa'ii teenya warreen Noorz Ameerikaa yookaan immoo biyya alaa daayispooraa jirtan sheekootiin teenyaa fi ulamaa'iin teenya Noorz Ameerikaa Awurooppaa Awustiraaliyaa sheekootiin teenya bikka ijoolleen teenya walii qabamtee taphattu waa'ee Oromootii fi waa'ee aadaa teenya bikka ijoolleen teenya itti taphattu dheeyxanii yookaan immoo xuxxuyxanii bikka ijoollee dheeyxanii ijoolleen teenya irraan deebinitti ijoollee teenya akka wanni hin jennu maaliif yoo bikka hin taane dhaqan bikka sani dheeyxanii daawaa itti himuu hin dandeessan sheekootii teenyaa fi ulamaa'ii teenyaa fi nima dhaattara dhaamsa waa'ee aadaa teenyaa dhaqanii haa taphatanii dheeyxanii itti himtanii qaceelchuun isiniif laaffatti galma dheeyxanii daawaatti gootan yookaan immoo ijoolleen teenya bikka tarasi dhalatte yoonii fi waan bikka isaan itti taphatanii qopheessineef bikka biraan dheeyxi dhokottee gaafas deebisuun waan biraan barti bikka biraan dheeyxi gaafas achi keessaa deebisuun akka jabaadhaa jechuu ammoo bikka shaggooyyee bikka Oromoo waliin dhuftu ijoolleen Oromoo waliin dhuftu ijoollee Oromoo wal bara dargaggeessa Oromootii fi shamarran Oromoo wal bara haawwanii fi manguddoo teenya achi dhaqa hayyoota keenya achi dhaqa
bikka immoo ijoolleen teenya waliin dhuftu bikka dheexee dawaallee itti himuu dandeessu bikka yoonii fi achi keessatti ijoolleen teenya waliin taphatte hamtuu biraan dhayne alagaa biraan dhayne bikka tanaas akkuma sheekotii alagaa akkuma sheekotii Oromoon ta'ini bikka aadaa isaanii ni gorfannaa jedhanii ijarraa garagalan bikka irra hamtuutti akka hin dhayne bikka tana waan hin jechu jirus ni beeytan. Gara hamtuutti hin fudhatinaa gara hamtuutii miti bikka waan keessa irraa fudhachuu dandeessuu fi bikka waan keessa irraa fudhachuu hin dandeenye adda baafachuun nurra jirti jechuudha. Ijoolleen teenya yoonii fi karaa kana keessatti gara biraa badde bikka irraan agarre bikka dhaquun atilleen hin dandeenye yoo bikka san baran hamtuudha jechuudha. Bikki immoo aadaa teenya gaarii na fakkaataa tanarrattis irraa dhaaba garuu obboleeyyan keenya sheer godhaa kanneen afran qalloo taate kanneen afran qalloon sossoonsa qabsoo Oromootiif dhugaadhatti amantu sheer godhi. Adda bilisummaa Oromootii fi hawaasa jidduu warri jirtan warreen afran qalloo fi hawaasa jidduu warri jirtan afran qalloon abbaa adda bilisummaa Oromooti. Abbaadha adda bilisummaa Oromootiif. Kanaafuu sheer godhiin isiniin jaa akkasumatti wanni irra deebisee isiniif dhaamuu barbaadu piikchara kana amma Osfaanaa wiik torbaan Osfaanaa kana jabaadhaa Osfaanaa cinaa dhaabbadhaa. Osfaanaan tokkummaa ilmaan Oromoo kan calaqqisu kan ilmaan Oromoo waliif fidu kan ilmaan Oromoo calaqqisu kan ilmaan Oromootiif gaachana ta'e wanni Oromoon qabdu tokkummaadhaan yeroo ammaan tana Osfaanaadha jechuudha. Akkasuma addi bilisummaa Oromootis gaachana qabsoo Oromooti. Akkasumatti afran qalloonis abbaa qabsoo Oromooti. Akkas jennaa amma waa'ee Osfaanaatiin asirratti isiniif piikchara kanarraa piikchara seenaa qabu kanarraa isiniif tuqaa. Akkuma agartanitti piikcharri kun kan agartan kun piikchara founder of Osfaanaa warreen ta'an keessaa piikcharri kun piikchara wallistoota keenyaa akkasumatti tiima dura Osfaanaadhaaf taphatee jechuudha. Tiimni dura Osfaanaadhaaf taphachaa ture Oromiyaa Torontoo tiima Oromiyaa Torontooti. Sanitti aansee Odaa Torontoo Kanadaa jechuudha. Sanitti aansee Bakkalcha Otowaa Kanadaa. Sanitti aansee kuni Kanadaan tiima sadii. Sanitti aansee Bariisaa Oromiyaa Atlaantaa akkasumatti Risaa Oromiyaa Minisoota akkasumatti Maddawalaabuu Siyaatil kanaa jechuudha. Tiima jaan asirra jiru kana Oromootiyaa warri galgala